Ashama harka fuune kun YouTube chaanalii Abii Afiiti. Egaa daawwattootaa fi jaallattoota chaanalii kana akkasumas warreen viidiyoo kana ilaalaa jirtan hunduma keessanuu nageenyi koo kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtanitti isin haa ga'u jecha gara qophii addaaf isin qopheeffadhee isin dabarsaa obsaan na faana tura. Ayyee walitti deebinee jirra hordoftoota chaanalichaa fi kanneen viidiyoo kana ilaalaa jirtan hunduma keessanuu gara qophii har'aaf isin qopheeffadheetti seenuu kooti. Qophiin har'aaf isin qopheeffadhe qophii odeeffannoo appilikeeshinoota keessaa waa'ee appilikeeshinii baay'ee murteessaa ta'e tokkoo fi akkasumas baay'ee tokko akkuma ofii kootii ilaalee namoota baay'ee ni fayyada jedhee yaada tokko irratti qophaa'ee dhufe waan ta'eef appilikeeshinoota wantoonni baay'een akka dalagaman ni beekama. Bifuma kanaan appilikeeshinoota kanneen immoo karaa adda addaatiin arganna namoonni ofii isaanii daawunlood godhatuudhaaf karaa birootiin interneetii argachuu hin dandeenye namoota irraa transfer godhatu. Kanneen biroo immoo websaayitootaa fi kuusaawwan appilikeeshinoota beekamoo irraa daawunlood godhatu. Kanneen keessaa Google Play Store kuusaa appilikeeshinoota isa beekamaadhaa fi wabii ta'edha. Haa ta'u malee Google Play Store kun hanqinootaa fi ciminoota adda addaa ni qabaata. Kanaaf akka ofii kootii ilaaletti karaa hedduudhaan Google Play Store caala fooyya'ina kan qabuu fi madda appilikeeshinoota beekamootii fi gaggaarii kan ta'e appilikeeshiniin tokko kan jiru waan ta'eef isa kana mee waliin ilaalla. Mee dursa faayidaa fi miidhaa Google Play Store ilaallu. Google Play Store faayidaas ni qabaata. Faayidaalee isaa keessaa tokko appilikeeshinoota vaayirasii qaban fi maddoonni isaanii hin beekamne yookaan immoo guutuun taane osoo daawunlood goonee baasii kennan baasne dursuma of eeggannoowwan yookaan immoo warreen adda addaa nutti kennee limit nu godhuu danda'a. Akkasumas appilikeeshinoota biyya keenyatti hin tajaajilamne yookaan immoo nu fayyaduu hin dandeenye tokko tokko jalqabuma sarchii irratti nutti hin agarsiisu. Karaa kanaan Google Play Store wabiidha, faayidaas ni qabaata. Haa ta'u malee miidhaalee isaa keessaa yoo ilaallu tokkoffaa Google Play Store irraa appilikeeshinii tokko daawunlood godhachuudhaaf yookaan immoo update godhachuudhaaf Google akkaawuntiin jiraatuudha qaba. Namoonni baay'een immoo Google akkaawuntii kana banachuudhaaf hin danda'ani yookaan immoo tarkaanfilee yookaan isteeppiiwwan inni keessa darbu dheeraadha waan ta'eef namoota hedduutti karaa kanaan ni ulfaata. Lammaffaa Google Play Store appilikeeshinoota tokko tokko kanneen bittaadhaan gallaqqifaman biyyoota tajaajilli baankii karaa mallaqa ittiin appilikeeshinii saniif kafalanii hin jirre keessatti yeroo sarchii godhanu namaaf dispilay hin godhuun agarsiisus. Sadaffaa irratti Google Play Store appilikeeshinii tokko daawunlood yookaan immoo update yeroo goonu iddoo appilikeeshinii sana irratti daawunlood yookaan update goonu yookaan immoo hamma appilikeeshinii sanaatiin ala jechuudha hamma meemoorii keenyaa qaboo irra jiraatu yookaan immoo meemoorii moobaayila keessa jiru irra jiraatu alatti iddoo firii appilikeeshinichaaf daawunlood goonuu sana malee iddoo biroo bal'inaan firii ta'uu akka qabu nu ajaja. Kana jechuun fakkeenyaaf appilikeeshinii meegaabaayit 3 tokko daawunlood godhuudhaaf yoo xiqqaate meegaabaayit 250 kanneen biroo jalaa balleessi yookaan immoo firii godhi jedha. Haala kanaan wanta barbaannu akka moobaayila keenyarraa balleessinu nu dirqa. Kanaaf appilikeeshiniin har'aa isinii himuudhaa deemu kun immoo wantoota hedduudhaan appilikeeshinii daawunlood godhatuudhaaf yookaan immoo update godhatuudhaaf Google Play Store caala faayidaa kan qabudha. Mee faayidaalee isaa keessaa tokko tokko haa ilaallu. Jalqaba irratti appilikeeshinii kana seenanii appilikeeshinoota biroo isarraa daawunlood godhatuudhaaf akkaawuntii nu gaafatu tokko hin jiru. Akkaawuntii banannee banachuu baannees nu dirqisiisu. Lammaffaa gosoota appilikeeshinoota mallaqaan malee hin argamne yookaan immoo bittaadhaan argamanii jechuudha. Appilikeeshinoota mimmiidhagoo mallaqa osoo hin kafalle akka daawunlood godhannus nu taasisa. Gama birootiin iddoo meemoorii moobaayila irratti appilikeeshinii sana daawunlood godhannu yoo ta'e malee iddoo biroo jalaa balleessi firii godhe iddoon banaan hanganni jiraachuu qaba jedhee nu dirqisiisu. Kanaaf meeqa waa'ee appilikeeshinii kanaa akkaataa itti argattanii fi akkaataa itti fayyadama isaa waliin ilaalla. Appilikeeshinii kana daawunlood godhatuudhaaf liinkii isaa iddoo irraa daawunlood godhatan yookaan immoo buufattan koomantii jalqabaa viidiyoo kanaati irratti yookaan immoo diskiripshinii viidiyoo kanaati irratti dhumarratti isinii kaa'a. Egaa erga liinkii koomantii viidiyootirra yookaan immoo diskiripshinii viidiyoo kanaati irra dhumarratti jiru tuqtanii gara fuula itti aanu kanaatti isin fudhata. Fuula kanarratti mee maaltu akka ta'u walumaan ilaalla. Fuula kanarratti iddoo appilikeeshinicha kana irraa install godhannutu jira. Sanduuqa bitaa fi mirgaan jiru kana keessaa kan adii kanarratti install now kan jedhudha. Appilikeeshinii kana astumarraa install godhanne akkuma appilikeeshinoota biroo booda moobaayila keenyarraa fuula moobaayila keenyaatirraa seenne isaan fayyadamne appilikeeshinoota biroo mallaqaan malee hin argamnee fi faayidaalee miidhagaa qaban Google Play Store irraa kanneen sarchi goonee argachuu hin dandeenye daawunlood godhachuu akkaataa itti dandeenyu walumaan ilaalla. Kanaaf mee install godhuudhaaf iddoo install now jedhu kana tuqnu.
Ayyee daawunlood nuuf ta'aa jira. Gama oliitiin notifikashinii kennarraa inni mul'ata. Gara daawunlood maanajeriisis akkuma asirraa mul'atu kana yoo deemnu daawunlood ta'aa jira. Erga daawunlood nuuf ta'ee xumurame appilikeeshinicha fuula moobaayila keenyaatti yoo seennu maal maaltu akka ta'u walumaan ilaallaa mee haa seennu. Appilikeeshinittiin isii mallattoo kana qabdu kana. Ayyee erga seennee fuulota isaati irratti wantoonni jiran tokko tokko ni mul'atu. Keessaa kan nu fayyadu qofa ilaalla. Amaa fi gama bitaatiin jalqaba irratti kan jiru hoomiidha. Fuula jalqabaa jechuudha. Itti aanee kan jiru editorial kan jedhu kana. Akkasumas kan itti aanee jiru iddoo sarchi jedhudha. Iddoo appilikeeshinii barbaanne sarchiidha itti goonuudha. Kan biraa stoorsi kan jedhu kana. Gama dhumaa harka mirgaa hundee gara gadiitiin kan jiru mootu apps kan jedhu kun appilikeeshinoota moobaayila keenyarra jiranii fi karaa kanaan daawunlood gangoon hin barsiisa abdeet godhuu dandeenya jechuudha. Egaa bifa kanaan gara fuula kanaa seennee mee appilikeeshinii barbaanne tokko sarchi goonee daawunlood haa goonu isin garsiisa. Appilikeeshinii kana gara Google Play Store ittiin barbaadee dhabe faayidaan isaa cimaa waan ta'eef sirrii malee waan barbaaduuf jechuudha. Appilikeeshinii Kind Master Pro jedhu kana daawunlood godhuudhaaf sarchi haa godhu. Ayyee erga sarchi godhee bu'aan sarchi kiyyaa bifa itti aanu kanaan naaf mul'atee jira. Kana booda appilikeeshinii kana odeeffannoo isaallee yookaan diiteelii diskiripshinii waa'ee appilikeeshinii kanaa gadi bu'ees ilaaluu bal'inaan nan danda'a. Akkasumas amma meegaabaayitii isaatiif wantoota hunda ilaaluu nan danda'a. Barshiin isaallee booda install now kan jedhu kanarra tuqeetiin install godhadha appilikeeshinii kana. Kun akkuma argitan daawunlood naaf ta'aa jira. Sana booda appilikeeshinii bifa kanaan daawunlood goone kana kallattimaan akkuma daawunlood isaa xumureen ufumaa isaatti install nuuf godha. Haala kanaan egaa appilikeeshinii kana fayyadamuu dandeenya. Gaafii fi yaada qabdan koomantii irratti barreessuun wal hubachuudhaa fi na jajjabeessuun irraanfatina. Ammaaf kan har'aaf qopheeffadhe asuma irratti xumuruu kooti. Hanga yeroo qophii birootiin walitti deebinutti nagaatti naa turaa jecha kun YouTube chaanalii Abii Appiiti. Egaa nagaattiin isiniin jedha.